Nagaa siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ana nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii anaa dhufuu jedheen jira. Weelkaam baga nagaan dhuftan hundumti keessaniyyuu. Akkasuma waan tokko siniif qabadhee dhufe innis maali yoo jettan ijoolleen keessattuu amma Joordaaniin keessa jirtan lolli ta'aatii jira jechaadha. Lolli akka ta'aa jiru immoo ijoollonni keessan na dubbistan na dawwaltanirree jirtu. Akkasuma anillee televezyiinii ilaalee madaamitii illee gaafadheeti nan jira. Lolichi dhuguma siniin jedha ijoolleen keessattuu safara lolli kun jiru jirtan adaraa keessan of eeggadhaa siniin jechuudha fan dhufe jechaadha. Sababiin isaa ijoolleen akka biyya kanaarree walitti dhudhuftan yookaan immoo akka biyya kanaatti illee walitti sissiqtanii jirtanii kaan keessan baadiyyaa fageenya faarra kan jirtan naannoo walii keessanillee kan hin jirre bilbila walii keessanirree kan hin qabnedha jechaadha. Ijoolleen baay'inaan achi keessa jirtan. Innaa lolli kuni amma rukutaa kan jiran jechaadha. Innaa jara rukutu beektu waan ta'eef jaruma isaan as rukutaa jiran kanatu achis rukutaa jira. Yeroo kanatti ijoolleen achi jirtan raafama guddaa keessa jirtu jechaadha. Warri na dawwaltan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko raafamaa jirtu. Shiroomaa miti hin darbasiniin jedha. Ammuma darbutti wanti hundumtuu amma akkaasii kanallee miti jechaadha. Biyyi sun amma jirtan kun lolli irratti banamu kunirree isaan kunirree bakka ta'etti babbaqatu. Garuu immoo akka jedhanitti Iraantu Israa'el rukute jedhu. Innaa Iraan immoo achi keessa jirti akkamidha waan isaan hin galle ijoolleen tokko waan isaan jedhan jechaadha. Akkas miti siniin jedha. Akka nan ishii gaafadhetti akka rukutamaa jirtu ijoolleen naannoo sana jirtan illee jechaadha. Bakkee baanee jirraa dhaabbachaa jirraa jettee turte micaa'uun tokko keessan jechaadha. Sagalee naa ergitee ijoolleen kaan keessan immoo waan hin argine iyyuu amma waan ta'eef isin hin beektanii warroonni bakka nagaa jirta walirraa faffagoo warri jirtan lakkii homtuu hin jiru nagaadha warri jettan immoo simbira nagaa haa ta'u. Asuma keessatti biyyuma nu jirru kana keessatti iyyuu lolli cimaan akka ta'aa jiru otoo argatoo dhaga'anii televezyiidhaan otoo arganii ijoollee baay'een eessadhaa kun eessatti ta'ee maalitti ta'ee jedhu kan hin beekne jechaadha bakka nagaa kan jiran. Kanaafuu ijoollee keenya naannoo sana jirtanii rabbiin sinaa eegu hunda keessaniyyuu waaqayyo sinaa eegu adaraa keessan kadhadhaa. Inus kunoo kadhachaatuma oollee jirran siniin jedha borutti sin oollaa sinis immoo akkasuma kadhattanii akka ooltan abdiin qaba jechaadha. Omaa miti in darba wanti hin dabarre hin jiru. Dursa odeeffannoo akkasii tokko dhaga'een ture karaa Joordaaniin illee ijoolleen keenya akka as keessaa baatu waan akkasiillee jedhanii turanii garuu immoo laalaa ka wanti ta'aa jiru achis jalqabeera jechaadha. Rabbiin sinaa eegu dhugaa ijoollee biyya sana jirtan jechaadha. Waa biyya lamaaf nu boocisin dhugaa rabbii biyya lamaa nu boocisin isiniin jedha. Kanaaf homaa miti amshir jajjabaadhaa hin sodaatinaa. Anumaas nu bira ta'aa jiru kanas sin bira ga'es waan ta'eef homaa miti isiniin jechuun barbaada. Warri bakkee baatan daraa keessan yaa rabbi kiyya ijoollee keessattuu Joordaan sun immoo fafayyu ijoollee dhugaa waaqayyo jechaadha. Ijoollee keenya baay'ee durayyuu dararaa jiru wanta akkanaa kana immoo sirumaa argannaa caafiisa qabaniituma bakkeetti gatu. Yaa waaqayyooti nagaa buusi dhugaa kadhatuma keessan godhadhaa waan nagaa isin yaa buusu biyya sanaafi. Inamannaa akka nagaan bu'u jechaadha. Kanaaf irraafaminaa isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen achi keessa jirta waan jirtaniif isinii hojjechuu barbaade viidiyoo kana. Homaa miti darbaa yoo akkam jabaate guyyaa 2 guyyaa 3dha. Obboloota koo wanti ta'aa jiru kun waan akkaatti dhaabbatu miti jechaadha. Jarri biyya kana rukutamaa jirti waan ta'eef gaafa ishiin rukutamaa jirtu xiiqidhaan gadiin jette waan ta'eef biyyoota gurguddatantu isaan bira jiradhaan. Gaaf sana immoo laala miidhama guddaa miidhamna yaa rabbii keenya yaa waaqayyo maaloo biyya kana lamaan keessa ijoollee keenya nu baasi dhugaa. Kanaaf yaaddoo cimaa keessa hin jiru jechaadha. Isaan amma jechaadha jarri isaan nu rukutan kun waan rukutamaniif yaaddoo keessa jechaadha. Waanuma hundumaaf iyyuu jabaadhaa siniin jedha. Homaa miti tokkoffaa yoo haalli isaa hancimullee ta'e adaraa keessan obboloota koo wal babbaraayii. Bilbilarree baay'een fayyadamanii ijoolleen biyya sanaa fayyachiisan jechaadha. Ijoollee baay'ee bilbila kan hin qabne kan dararamanillee hin jiru biyya sana keessatti. Nagaa haa buusuu siniin jedha waaqayyo nagaa siniif haa buusuu. Lafuma jirtanitti immoo jabaadhaa dhaabadhaa hin bir'atinaa hin sodaatinaa. Du'a isin oolan hin sodaatinaa. Duunis jireenyi harkuma isaa jira.
Akka kamiyyuu yoo ta'e inni manaa nu baase darbatee ibiddatti nu laatu hin sodaatinaa isiniin jedha ijoollee. Ana dhugaa rabbii naa dawwalanii jechaadha. Sagaleen isaa baay'ee dhageechisaa. Nama bukkee jiru naa dawwalee sagaleen baay'ee dhageechisaa jechaadha. Isin silaa amantanii nama warri bakka nagaa jirtanillee jechaadha. Amma wanti ta'e dhufee isinirra ga'utti hin amantan jechaadha. Sa'aatiin ammaa kun sa'aatii ishiin itti rukutamaa jirtu guyyaa har'aa kana yoo barbaadan guyyaa har'aa kana jechaadha. Oktoobarii 1 gaafa hojjaa lamaanii kan jedhamu jechaadha. Tuusdeey kan jennu jechaadha afaan Ingiliffaatiin yeroo ammaa kana jechaadha kan ishiin rukutamaa jirtu. Kanaaf obboloota kiyyaa uumaa miti isiniin jedha abshir jabaadhaa hin raafaminaa lafuma jirtan dhaabadhaa walii keessan illee nyoodha. Biyyattii sana dhugaa biyyattii sun immoo baay'ee kuftuudha iyyuu waanuma kamiinuu gara laafummaa irra ijoollee keenyaan qabdu amma tokko amma akka biyya kanallee baqa garri itti baqatanillee hin jiran jedhu ijoolleen tokko tokko. Kanas ta'e sanas ta'e abshiroomaa miti isiniin jedha dhugaa isin jajjabeessuuf dhufee isiniin jedha. Baay'ee sagalee isaa yeroo naa dawwalanii dhaggeeffadhoodhaan iyyuu baay'ee tokko raafame jechaadha. Uumaa miti kanuma keessa dhaabadhee tanan jabaadhaa isiniin jedha. Naannoo isin jirtan nagaa ta'uu danda'a ijoollee tokko tokko. Naannoo ijoolleen kun immoo isaan amma jiran kun jechaadha. Maatii isaaniillee alatti gadi baanii mucoon tokko naa dawwaltee jechaadha. Akkatti dubbattu dhabde kan nu rukutaa jiru Israa'el jedhu jarri iwwacuu baqa akkatti natti dubbattu dhabde uumaa miti raafamin dhaabadhu jabaadhu jedhee tanan jajjabeessee jechaadha. Obboleettii tokko keessan kan na dubbiste ijoollee baay'eetu keessan na dubbise adaraa keessan jabaadhaa isiniin jedha. Wanti hin dabarre hin jiru garri dhaqnus hin jiru waan ta'eef sanuma keessatti dhaabannee obsina. In darbaa yeroo dhumaaf malee ammoo yerootti garuu wantichi nurratti nun argatin isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Uumaa miti raafaminaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa viidiyoo kana isinitti tole laayikii gochuu dandeessu. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Turtii gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u jajjabina isiniif hawwa jabaadhaa isiniin jedha waan hundumaaf iyyuu. Baay'ee.